Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu hundumti keessan bakka lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu, akkamiin yeroo kana geessan. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatiin eegumsa isaatiin eegee tiksee yeroo kanaan kan nu ga'ee Waaqni abboota keenya maqaan Waaqayyoo kan galateeffamee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u bara baraan. Ameen. Akkasuma maqaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam, maqaan ergamoota Waaqayyoos, maqaan toloota isaas akka kennaaf kabaja isaanitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u bara baraan. Ameen. Ijoollee Waaqayyoo kan nu barsiisu Waaqayyoodha. Akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa mata duree barnoota keenyaa godhannee kan waliin barannu kutaa macaafa qulqulluu keessaati jecha akkas jedhuun ta'a. Namni haadha keenyaatiin Tsihoon jedha. Jecha kana kan argannu faarfannaa Daawitii 87 lakkoofsa 5 irraa arganna. Waaqayyo gooftaan keenya jecha kanaan akka nu barsiisu, akka nu gorsu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Baga ayyaana haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam guyyaa taabonni Tsihoon bilisummaadhaan hin taabota daagonii yookiin waaqota harkee waaqa tolfamaa warra Filisxeem caccabsuudhaan humni taabonni qabu mul'isuudhaan nagaadhaan gara biyya Israa'el gara saba Waaqayyootti guyyaa itti deebi'e. Baga guyyaa yaadannoo kana geessanii baga walumaan geenye. Eebbi haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam hunduma keenyarra haa bulu bara baraan. Ameen. Abbaan keenya qulqullichi Daawit nama akka laphee koo Waaqayyoon hin argadhe jechuudhaan qulqulluun Daawitii lapheen isaa yeroo hunda gaabbiidhaan gara Waaqayyootti nama deebi'u waan ta'eef Waaqayyoon nama laphee koo Daawitiin argadhe jechuudhaan kan inni ragaa bahee fi qulqulluun Daawitii sagalee Waaqayyoo akkana jechuudhaan dubbata. Namni haadha keenyan Tsihoon jedha, namnis immoo ishee keessaatii dhalateera jedha. Ijoollee Waaqayyoo yeroo ammaa kana namoonni waa'ee Tsihoon gaafa kaasnu mataan isaanii kan isaan dhukkubu, garaan isaanii kan isaan ciniinu, yeroo hunda dhukkubbii mataa, dhukkubbii bowwoo kan isaanitti ta'u, waa'ee Tsihoon gaafa dubbannu, waa'ee haadha keenyaa qulqulleettii durboo Maariyaam gaafa dubbannu ejji isaanii dhiiga kan uffatu baay'een isaanii jiru. Kunis egaa sababii maaliitiif ta'e yoo jenne ilaalle namoonni baay'een dhugaa irratti hundaa'uu waan hin jaallanneefidha. Addunyaan kun cubbuudhaan waan guutamtee fi sobaatiin deddeebi'uu waan barbaadduuf daandii mootummaa Waaqayyootti nama geessu irraatii maquudhaan fedhii foonii duukaa bu'uu waan barbaadduuf yeroo hunda namoonnis daandii jireenyaa sana qabatanii deemsa isaanii gara fuulduraatti akka isaan hin taasisnee fi Waaqayyoon uumaa isaanitti araaramanii eebba Waaqayyo irraa akka hin arganneef diinni laphee namootaa keessa buluudhaan hojii diinummaa isaa yommuu hojjetu namoonnis jecha sagalee Waaqayyo isa dhugaa dubbachuu irraa fagaatu jechuudha. Ijoollee Waaqayyoo yeroo hunda laphee namootaa keessatti kan deddeebi'u kanadha. Sagaleen Waaqayyoo akka dubbatutti ulfina macaafa qulqulluu fi hiika macaafa qulqulluu fi ulfina Waaqayyoo hin beektaniiti hin dogoggortu jechuudhaan wangeela Maatewos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 irratti akka dubbate gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos namoonni baay'een dogoggoruudhaan yaada foonummaa isaanii duukaa bu'uudhaan yaada hafuurummaa laphee isaanii keessaa baasanii yaada foonummaa fi addunyaa duukaa bu'uun namoonni baay'een isaanii dogoggoranii, baay'een isaanii karaa jireenya irraatii maqanii, baay'een isaanii dhugaa gallakkisanii deemaniiru. Macaafni qulqulluun akka jedhutti egaa amantiin nuti amannee jirru amantii dhugaati. Namoonni addunyaarra jiraatan amantii sobaa duukaa warri bu'an akka dhugaatti itti fayyadamuudhaan, akka dhugaatti dhugaa taasisuudhaan dubbii sobaa dhugaatti jijjiiruudhaan kan deeman iyyuu ittiin qaanofne. Nuti maaliidhaaf itti qaanofna ijoollee Waaqayyoo? Amantiin sin amanaa jirtan, Waaqni sin waaqessaa jirtan, jaalalli Waaqayyoon yommuu deddeebitan amantii sin amanaa jirtan al takkitti yeroo tokkoo fi
qulqulloota isaatiif kan kennamte amantii dhugaatii nuun jedha. Yihudaa boqonnaa 1:17 gaafa dubbiftan. Maaliif raafamtu? Maaliidhaaf shakkitu nuun jedha macaafni qulqulluun. Namoonni baay'een jecha Tsiyoon jedhu kanatti namoonni baay'een shakkani. Namoonni baay'een yaada isaanii gara booddeetti deebisuudhaan, namoonni baay'een yaada isaanii jijjiiruudhaan waa'ee Tsiyooniif waan shakkaniif macaafni qulqulluun al takkitti qulqullootaaf kan kennamte amantii dhugaa sanitti qabamaatii jiraadhaa nuun jedha. Haadamaaf shakkinare. Maaliif lapheen keenya iddoo lamatti addaan cabare? Maaliif yaadni keenya bittinnaa hare? Waaqayyoon duukaa buuneerra, Waaqayyotti amanneerra, amantii qulqullootaa daandii qulqulloonni irra deemaa jirra. Maaltu akka shakkinuuf laphee keenya keessa seenedha? Maaltu yaada keenya tamsaasala? Yaada foonummaati. Yaada addunyaa kanatu akka nuti amantii guutuudhaan hin dhaabbanne nu taasisa. Abbootiin keenya baay'een isaanii yaada qulqullummaaf yaada dhugaa irratti hundaa'aniin Waaqayyoon duukaa waan bu'aniif baay'een isaanii milkaa'aniiru. Baay'een isaanii gonfoo jireenyaa argataniiru. Baay'een isaanii mootummaa samiidhaaf misirroo ta'aniiru. Qulqulluun Phaawulos adeegaatii fiigicha koo xumureera. Kanaan booddee kan na eeggatu gonfoo jireenyaati. Biyya lafaa irratti dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan, gidiraa biyya lafaaf qorumsa biyya lafaa tuffachuun keessa darbuudhaan gonfoo jireenyaaf kan qophaa'an kan akka Phaawulos fa'aa baay'een jiru. Rakkina hedduu keessa darbuudhaan jaalala Waaqayyoo kan argatan baay'ee isaanii jiru. Mul'ata Yohaannis gaafa dubbisnu warreen uffata adaadii uffatan kun eessaa dhufan jedhee gaafata jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:7 kaatanii gaafa dubbisan guutummaa isaa arga. Warreen uffata adaadii uffatan kun eessaa dhufe jedhee luboota 20 arfan samii keessaa tokko gaafa gaafatu. Isaan kun rakkina hedduu keessa, gidiraa hedduu keessa darbanii dhiiga oolichaatiin miiccatanii warra qulqullaa'anidha jedhee deebisee jira. Dhiiga Kiristoosiin miiccannee qulqulloofne. Waggaa 500 fi waggaa 5,500 guutuu garbummaadhaan kan turre dhiiga Kiristoosiin miiccannee qulqulloofne iddoo jireenya bara baraatti galuudhaaf warra qophoofne. Baay'een isaanii jireenya bara baraa argataniiru. Kan akka abbaa keenya Abuna Teekle Amaanoot, kan akka abbaa keenya Abuna Garba Manfas Qidduus ifa addunyaa kanaa kan ta'an waggaa 100 guutuu saba Itoophiyaadhaaf kan kadhatan. Kan akka qulqulluu Goorgisii waaqummaa Waaqayyoo amanuudhaan duuka bu'uudhaan waaqota harkee fi tolfamoo barbadeessuudhaan yeroo 7 hanga du'uu dirasiitti kan kaadhimame misirroon jira. Kan akka Isxifaanoosiin wareegamtoota hedduu qulqulloota hedduu kaasuu dandeenya. Yeroo keenya qusachuudhaaf garuu namoonni baay'een waa'ee Tsiyoonitti gufataniiru. Namni haadha keenyaatiin Tsiyoon jedha jedhe Daawit. Haati keenya eenyudha laata? Namnis immoo ishii keessaa dhalateeraadha. Haati keenya Tsiyoonii isheen taate ishii kame jennee olaalle Tsiyoon jecha jedhu kutaa 4tiin qoonnee ilaalla. Macaafa qulqulluu keessatti jechi Tsiyoon jedhu bakka baay'eetti barreeffameera. Sababa garaa garaatiifis barreeffameetu jira jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Jechi Tsiyoon jedhu yommuu macaafa qulqulluu keessatti ilaallu inni jalqabaa tabbi Tsiyoon jedhamtee waamamteetti jechuudha. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 5:7 gaafa dubbistanii tabbi egaatii maqaa Tsiyoon jedhamuun waamamteetti. Daawit bakka inni jiraachaa ture bakki mootummaa isaa biyyi Israa'el keessatti tabbi takka Tsiyoon jedhamtee waamamteetti. Kana qabachuudhaan namoonni baay'een haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam Tsiyoon jennee gaafa nuti waamnu tabbadha malee Tsiyoonii nama ta'uu hin dandeessu jedhanii falmii yommuu isaan kaasan laala. Har'a garuu macaafni qulqulluun maal jedha isa jedhu yommuu laallu inni jalqabaa Tsiyoon jedhamee kan waamame tabbadha jechuudha. Egaatii tabba erga ta'e inni lammaffaan immoo Yerusaalemidha. Yerusaalemillee Tsiyoon jedhamtee waamamteetti. Macaafa qulqulluurra gaafa dubbisnu Yerusaalem keessa namoonni jiraatan Tsiyoon jedhamanii waamamanii. Yerusaalem keessa kan jiraatan dhiifama. Yerusaalem osoo hin taane Yerusaalem magaalaa Yerusaalem keessa namoonni jiraatan iyyuu Tsiyoon jedhamanii waamamani. Maaliif Tsiyoon jedhamanii waamamani? Maqaa biyyattiitiin namoonni waamamu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa warri jiraatan maal jedhanii waamamu? Itoophiyaanota jedhamu. Afrikaa keessa warri jiraatan Afrikaanota jedhamanii waamamu waan ta'eef maqaa biyya sanaatiin uummanni achi keessa jiran illee waamamaniiru jedha macaafni qulqulluu. Ati ka'ii Tsiyooniif dhiifama godhii jechi jedhu kun egaatii namoota Tsiyoon keessa jiraniitiif kan dubbatamedha jechuun faarfannaa Daawit 103 irratti illee dubbata jechuudha. Ka'ii Tsiyooniif dhiifama godhi gaafa jedhamu egaatii Tsiyoon erga tabba taatee gara olitti tabba akka taate dubbateera. Erga tabba taatee jiraatteeti akkamittiin tabbaaf dhiifama godhama yoo jenne egaatii garuu namootaaf akka ta'e hubachiisa. Ka'ii Tsiyooniif dhiifama godha jechuun namoonni Israa'el keessa
Yerusaalem keessa jiraatan Tsiyoon erga jedhamanii ka'eetii namootaaf dhiifama godhi. Laphee qulqulluudhaan isaan jaalladhu jechuu ibsuu gaafa barbaadudha jechuudha. Inni sadaffaan ijoollee Waaqayyoo, inni sadaffaan egaa mootummaan Waaqayyoo yookiin mootummaan samii Tsiyoon jedhamtee waamamti. Tsiyoon jedhamtee waamamti jechuudha. Mootummaan samii, mootummaa Waaqayyoo qulqulloonni yeroo dhumaadhaaf kan isaan keessa jiraachuudhaaf isaaniif qophaa'e. Samii fi lafti kun osoo hin uumamin kan isiniif qophaa'e gara jireenya bara baraatti kottaa galaa jedhee Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 25:35 irraa kaasnee gaafa dubbisnu warra hojii gaarii hojjetan, warra beela'e warra nyaachisan, warra dhoobatanitti warra dhoobatan warra obaasan, warra daaranitti warra uffisanii fi hojii qulqullummaa seera wangeelaa sana jaan eeganii warra jiraatan bakki isaanitti galchuu mootummaa inni dhumaa qulqullootaaf al tokkicha kenname sun Tsiyoon jedhamee waamama macaafni qulqulluun. Gaafa dubbisnu akkas jedha. Isin garuu magaalaa Waaqaa jiraataa kan taate garuu tulluu Tsiyoonitti gara Yerusaalem ishii samiiwwan keessaa kitillee ergamootaa gammachuudhaan keessa jiraatan geessanittu nuun jedha. Ibroota boqonnaa 12:22 irratti Phaawulos. Eeyyee. Achi geessaniittu bakka ergamoonni gamoodhaan ergamoonni gamtaadhaan itti galateeffatan iddoo qulqulluu sana geessaniittu kaadhimamtaniittu jechuudhaan qulqullootaaf biyya qophooftee fi qulqulloota warra ta'an bakka itti galan iddoo sana akka qophaa'e nutti dubbata. Inni arfaffaan immoo haadha keenya qulqulleettii durboo maaramiidha jechuudha. Tsiyoon kan jedhameef kun inni arfaffaan haadha keenyaaf dubbatameera. Kana gaafa dubbisnu durboo maaramiin eegaati akkuma jalqabarraa kaasnee ilaallee jechi Tsiyoon jedhu kun moggaasa garaagaraaf oolu malee bal'inaan immoo waa'ee haadha keenya durboo maaramiidhaaf ni dubbata. Kakuu moofaa keessatti yookiin kakuu isa jalqabaa isa durii keessatti jalqabarraa kaasnee gaafa dubbisnu egaati qulqulluun abbaan keenya Daawit jalqabarraa kaasnee akkuma dubbisnu namni haadha keenyaatiin Tsiyoon jedha. Ishee keessaatis immoo namni dhalateera. Inni dhalate kun eenyudha? Inni dhalate kun eenyudha? Haati keenya Tsiyoon immoo eenyudha? Durboo maaramiidha. Gadameessa waaqummaatti gadameessa ishee keessatti ibidda waaqummaa kan baatte. Ibiddi waaqummaa san kan isheen gubde. Ergamoonni Waaqayyo fuula isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye sodaaf hollannaadhaan fuula isaa kan dhaabbatan. Isheen garuu gadameessa isheetti baatte. Morma isheettis hammattee dhungatte. Dugda isheettis baattee gammoojjii biyya Gibxittis godaante. Isheen ikkoo dubartoota keessaati addadha. Ati dubartoota keessaa kan filatamtedha jechuudhaan qulqulluu Gabreeliin akkuma ragaa ishee dhaabee haati keenya qulqulleettiin durboo maaram ifa addunyaa kan ta'e gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosiin ishee keessaa dhalateera. Namni haadha keenyaati Tsiyoon jedha. Namnis immoo ishee keessaa dhalateera kan jedheef Daawit kana. Egaati haati keenya qulqulleettii durboo maaram Tsiyoon jedhamtee waamamti. Kanaafidha egaa akkamittiin immoo namni ishee keessaa dhalate yoo jenne macaafni qulqulluun maal ragaa baa jenne yoo dubbise Waaqayyo Tsiyoonin filateera bultoo isaa akka taatuuf immoo ishee jaallateera jedhee ammas irra deebi'aan faarfannaa Daawitii 132 lakkoofsa 13 irratti dubbata. Waaqayyoon Tsiyoonin filateera bultoo isaas akka taatuuf ishee jaallateera ishee keessaas dhalateeraadha. Egaati namoonni baay'een manaafiqoonni baay'een Tsiyoon jechi jedhamu kuni tabbaaf malee namaaf hin ta'u jedha. Erga tabbaaf hin taata'ee tabba kam keessaati namni dhalate? Tabba kam filate Waaqayyo bultoo isaas tabba kam godhate? Isa kam keessaas dhalate? Asitti gaafa dubbisnu namni haadha keenya Tsiyoonin jedha ishee keessaa namni dhalateera. Asirratti immoo dhufnee faarfannaa Daawit 132:13 gaafa dubbisnu Waaqayyo Tsiyoonin filateera bultoo isaas immoo taasifateera ishee keessaas dhalateera. Tabba kam keessaa dhalate ijoollee Waaqayyo? Waaqayyo tabba kam keessaa dhalate? Tsiyoon tabbadha kan jennu yoo ta'e. Kan inni dhalate haadha keenya qulqulleettii durboo maaramiiraati. Foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee haadha keenya qulqulleettii durboo maaramii addunyaa kana hundumaaf badhaasa jireenyaa taatee kan nuuf kennamte isheerraatti kan dhalate. Nyaata jireenyaa, soorata jireenyaa kan nuuf kennite. Ibidda waaqummaa sana garaatti kan baatte isheerraa malee eenyumarraayyuu hin dhalanne. Tabbarraa akkamitti dhalatan? Seenaa jireenyaa keessatti yoomiyyuu dhageessanii beektu? Seenaan akka qabu garuu namni namarraatii dhalata. Kanaaf haadha keenya durboo maaramiirraati kan inni dhalate malee tabba keessaan dhalanne. Dubbii sobaaf olola sobaaf oofuudhaan addunyaan namoonni akka sagalee Waaqayyoo irraatii fagaatan kan taasise kanadha jechuudha. Raajichi Isaayyaas ragaasaa yommuu ga'u akkas jedha. Isaayyaas boqonnaa 60:14 irratti ilmaan warra si cunqursaa turanii amma miila kee jalatti ni kufu jedha. Warri si arrabsaa turan, si cunqursaa turan, si tuffachaa turan amma booddee miila kee jalatti ni kufu jedha. Isaanii
isaan ati magaalaa waaqayyoo fi Tsiyoon magaalaa waaqayyoo ishee qulqulluu kan Israa'el jedhanii si moggaasuu jedha. Egaati ati keenya qulqulleetti durboo maal taatee moggaafamteetti? Haadha jaalalaa taatee moggaafamteetti. Kennaa fannoo jalaa taatee moggaafamteetti. Abdii ijoollee Addaam, ulee Aroon, ulee Musee illee jedhamtee moggaafamteetti. Qonna Abrahaamiin taatee moggaafamteetti. Namoonni si moggaasuudha. Kanaafidha kan moggaase macaafni qulqulluun. Kanaafidha qulqulluun abbaan keenya Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:27 irratti akkas jechuudhaan kan inni dubbate jechuudha. Yeroo sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kunoo haadha kee jedhee itti dubbate Yohaannis. Haadha isaatiin immoo elaa elma kee jedhee kennaa taasisee karaa qulqulluu Yohaannisitiin haadha badhaasee nuuf kenne. Haadha jaalalaa, haadha nageenyaa, durboo maaramii addunyaa kanaaf jireenya nageenya kan kadhattu mana dookimaasitti argamtee hir'uun isaa akka guutamuu fi maaloo gaaniin isaanii irrateera. Rakkina keessa jiru furiif jettee yommuu isheen kadhattutti yeroon koo hin geenye erga jedheen booddee waan yeroon koo hin geenye jedheef Yuudaan waan gidduutti hin argamne gaanii sana keessaatii bishaan gannammee waan hin dhumne gaafa bishaan sun gannammee dhumu gaafa waayiniin sun gannammee dhufu gaafa Yuudaan gidduu isaanitti argamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo egaatii yeroon koo hin geenye erga jedheen booddee yeroon isaa gaafa ga'u ni raawwateef isheenis immoo waan inni isheen siniin jedhe raawwadhaa jetteen ilmii fi isaan walii galaniiru. Haati fi ilmoon walii galaniiru. Har'a garuu addunyaan haadha fi ilmoo addaan baasuudhaaf, haadha fi ilmoo addaan naxxaluudhaaf kan isaan barbaadan. Ilaalaa hojii diinummaa. Hojiin diinummaa walitti naquudha. Warra wal jaalatan addaan baasuudha. Gaarii kan ta'e gaarii akka hin taanetti fudhachiisuudha waan ta'eef iyyuu haadha jaalalaa sana nuuf kenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Galanni fulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf har'a guyyaa har'aa kana idaarii guyyaa 21 Tsiyoon maaramii jennee kabajna. Maaliif Tsiyoon maaramii jennee kabajna? Ijoollee waaqayyo guyyaan irraa maaliif kabajama yoo jenne Tsiyoon maaram jedhee kabajama. Tsiyoon maaramiin egaati taabota Tsiyooniin egaati sababii garaa garaatiin gara biyya Filisxeemitti fudhatamte. Taabonni Tsiyoon akkamitti fudhatamte? Cubbuu ijoolleen Eelii Afniyaa fi Fiinaas, Afniinii fi Fiinaas kan jedhaman ijoollee lama qaba ture. Luba Eelii kan jedhamu mana qulqullummaa waaqayyo kan tajaajilaa ture. Afniinii fi Fiinaas kan jedhamu ijoollee lama qaba ture. Ijoolleen kun cubbuu gurguddaa sadii waan raawwataniif taabonni Israa'el taabonni Tsiyoon booji'amtee gara biyya Filisxeemiin deemteedha. As keessatti maal arganna? Cubbuun isaan hojjetan inni jalqabaa maal inni yoo jenne ijoolleen Eelii lamaan kun cubbuu raawwatan sababa sadii raawwatan. Inni tokkoffaan taabonni Tsiyoon yommuu booji'amtu fakkeenya kan ta'u yookiis immoo sababni cubbuu isaanii inni jalqabaan ibsaan mana qulqullummaa keessatti kan ifu iddoodhaa fuudhanii waan isaan kan dhuunfaa isaanii taasifatanii fi taabonni Tsiyoon akka booji'amtu sababa ta'eera. Inni lammaffaan immoo aarsaa mana qulqullummaatti dhiyaatu jalqaba waaqayyoodhaaf dhiyaachuu kan qabu ta'ee osoo jiru dhuunfaa isaaniidhaaf waan taasifataniif sababii kanaaf taabonni Tsiyoon hin booji'amne. Inni sadaffaan immoo dubartoota mana qulqullummaa dhufanii achitti waaqayyoon galateeffatan wajjin ijoolleen Eelii waan sagaagalaniif waan hojii badaa hojjetaniif taabonni Tsiyoon booji'amteetti ijoollee waaqayyo. Kanarraa kan ka'e taabonni Tsiyoon hin booji'amte. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 5 irraa kaatanii gaafa dubbista taabonni Tsiyoon hin booji'amte. Sabni sunis hin abaarame. Cubbuun achi keessatti waan baay'ate, yakkichi keessatti waan baay'ateef jaalalli waan hin jirreef tokkummaa waan hin jirreef saba sana keessaatii taabonni Tsiyoon hin booji'amte ijoollee waaqayyo. Gaafa kana ijoollee waaqayyo jireenyi inni ulfaate Israa'elitti. Ulfinni isaanii, jireenyi isaanii, kabajni isaanii Israa'el irraa hin ka'edha. Gaafa waaqayyoon nurraa deeme gaafa waaqayyoon jireenya keenya dhiisee gaafa waaqayyoon nu daawwachuu dhiisee gaafa waaqayyoon yoo nuti waan manne nu jalaa uwwaachuu dhiise jireenyi keenya duwwaa ta'a ijoollee waaqayyo. Kanarraa kan ka'e jireenyi isaanii duwwaa ta'e. Ijoolleen Eelii gidiraa cubbuu waan raawwataniif sababii kanarraa kan ka'e taabonni Tsiyoon hin booji'amte gara warra Filisxeemiin deeme. Warri Filisxeem immoo waaqa tolfamaa waaqessu. Waaqayyoon waaqeffachuu hin beekan. Waaqayyotti amanuu hin beekan. Waaqa tolfamaa waaqa Daagon jedhamu qabu waan ta'eef iyyuu taabota kana humnaatiin booji'anii irraa fudhatan. Erga irraa fudhataniin booddee taabota Tsiyooniin fuudhanii mana Daagonii isaanii keessa kaa'anii Daagonii gubbaa taabota Tsiyoon immoo jala kaa'anii deemanii jedha. Yommuu kana ganama gaafa deebi'anii dhufan taabonni Tsiyoon gubbaatti baatee humna ishee agarsiisuudhaan waaqni tolfamaan sun Daagonii sun immoo jala taa'ee argamedha. Ammas yommuu dhufanii ilaalanuu akkaataa kanaan gaafa argan eenyutu asirraa fuudhee achi kaa'ee jedhanii waaqa keenya eenyutu lafatti buuse jedhanii egaati taabota Tsiyooniin fuudhanii ammas lafa kaa'anii
ammas daagonii sana gubbaatti gaafa deebisan yommuu ganama deebi'anii dhufanu taabonni tsiyoonii gubbaatti ol baatee daagoniin immoo lafatti kufee cabee fuula isaatiin gadi gombifamee taabota tsiyooniif yommuu sagadu arganidha. Yommuu kana na'anii rifatan harki isaa sitti raaciteera, lukni isaa sirraa citeera, qaamni isaa bibixxinnaa'eera, iddoo garaa garaatti caccabee adda isaatiin waaqni tolfamaan sun gadi gombifamee yommuu taabota tsiyooniif sagadu arganii na'anii. Kanarraa kan ka'e gaafa na'an egaa baay'ee na'anii rifatani. Kana qofa miti dheekkamsa isaan irratti fidde taabonni tsiyoon amanuu waan hin dandeenyeef waaqa tolfamaa ol waan qaqqabaniif waaqa tolfamaa waan waaqeffataniif jireenyi isaanii jeeqame cittoon isaanitti namni hantuunni biyya isaanitti gallakkifame gaafa kana jeeqaman lakkii yaa warra Filisxeemii mee jaarsonni ciccimoo nu waamaa kan nu gorsuu danda'an kan waan nutti himuu danda'an nu waamaa taabonni tsiyooniin biyya keenya erga dhuftee rakkoon akkanaa nurratti dhufeera maal nu wayidhanii gaafatan. Lakkii taabonni kun kabaja qaba isin immoo waaqessuu waan hin beekneef seera qaba waan ta'eef iyyuu seera isaa kan beekan warra Israa'eliif deebisaa galchaa jedhanii itti himan. Yommuu kana eegaatii konkolaataa tolchanii konkolaataa sanarra kaa'anii konkolaataa sana immoo harkisee kan deemu jabbilee kan qabdu sa'awwan fidanii itti hidhanedha. Gaafa kana sa'awwan sun otoo jabbilee isaaniidhaaf hin marratin osoo ilmoo keenya jedhanii jabbii isaaniitiif hin marratin dhugaadhaaf waan dhaabbataniif taabota tsiyooniin baatanii fuudhanii gara biyya Israa'eliin seenanidha. Aarsaa kan dhiyeessus wajjin arganidha. Yommuu kana biyya Israa'eliin keessa gaafa geessu namoonni hundumtu iyyuu egaati jireenyi isaanii hundumtu dukkanaa'eera, ulfinni isaanii isaanirraa ka'eera. Yommuu kana egaa ijoolleen Eelii lamaan rukutamanii lola sana keessatti du'aniiru. Gadda guddaa keessa jiru. Gaafa gadda kana keessa jiran immoo ijoollee Eelii sababii du'aniif immoo namoonni jaarsicha luba Eelitti gaafa dhufanii himan Eeliinis immoo gadda kana dhagee ijoollee isaa du'u gaafa dhageessu lafa teessuma isaarraatti kufeenii du'e. Sanarraan ijoollee Waaqayyoo taabonni tsiyooniin booji'amtee waan jirtuuf sabni sun jeeqamee waan jiruuf gadda keessa waan jiraniif taabonni tsiyoonii yommuu konkolaataa sanaatiin fe'amtee gara biyya Israa'elitti deebitu egaati namoonni hedduun maasii isaanii keessaa lafa qonnaa isaanii keessaa maasii isaanii keessaa gammachuudhaan taabota tsiyooniin simachuudhaaf gara sanitti fiiganidha. Yeroo kana namni Uzaa jedhamu immoo lapheen isaa tibiitiidhaan kan guutame akka arra manaafiqoonni taabonni humna hin qabu faayidaa hin qabu jedhanii shakkan kana namni achi keessaa shakku waan jiruuf gara taabota tsiyoonitti deemee taabonni tsiyoonii maalla godha jedhee gaafa harkaan qabu battalumatti Uzaan yeroo sanatti hin du'edha. Ijoollee Waaqayyoo kana jalaan waa oolchu. Namoonni baay'een lapheen isaanii tibiitiidhaan kan guutame yaadni isaanii tibiitiidhaan kan guutame kan akka Ariyoos ilmi Waaqayyoo waaqummaa isaatti amanuu dadhabuudhaan mar'imaan isaa bakkeetti jigee kan du'e akkuma kana tibiitiidhaan kan guutaman har'as baay'een isaanii jiru. Egaati lapheen keenya jaalala Waaqayyoon guutamuu qaba. Lapheen keenya jireenya Waaqayyoon deemsa Waaqayyoon guutamuu qaba malee ijoollee Waaqayyoo tibiitiidhaan guutama taanan ijoollee Waaqayyoo irraa fagaanna. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo guyyaa har'aa kana egaa taabonni tsiyoonii ililleef gammachuudhaan gara biyya Israa'elitti deebite humni Waaqayyoo taabota tsiyoon irra jiru ni mul'ate sabni Israa'elis gammachuudhaan simatanii gara teessoo isheetti guyyaa itti deebisan waan ta'eef guyyaan kun guyyaa gammachuuti. Baga guyyaa har'aa kana geessanii ati keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiin eebbashii jaalalashii kadhannaa ilma ishee irraatii nuuf kadhattuun akka nu eegdu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Namni haadha keenyaatiin tsiyoon jedha ishee keessaas namni dhalateera akkuma jedhu egaati ati keenya qulqulleettii durboon Maaram haadha Waaqayyooti haadha jaalalaati haadha keenyan immoo tsiyoon jennee waamna. Egaati manaafiqoonni garuu tsiyoon jechuun tabba erga jedhaniiti ganuumsa guddaa akka ta'e argineera. Tabba erga ta'e tabba keessaa namni dhalachuu akka hin dandeenye. Kan dhalatu immoo nama keessaa akka ta'e namni sun immoo tsiyoon akka taate tsiyoon jechuun immoo haadha keenya akka taate ishee keessaa kan dhalate immoo qoricha addunyaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e hubanneetu jirra. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa kennaa fannoo jalaa taasisee kan nuuf kenne haadha keenya kan nuuf taasise ati keenyaas immoo egaa hir'uma na dookimaasiin kadhattee kan gootte balaa isaaf wabii lubbuu isaa kan taate yeroo dhumaatti jireenya keenya keessatti isheen wabii akka nuuf taatu akka nuuf kadhattu fedhaaf jaalala ishee nuuf haa ta'u. Eebbi haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaram eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya irraa bulu wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን።